guutummaan guututti itti himeetan jira. Maaliif maallaqa ishiitiif jedhee maaliif maallaqa qabduun fuun dhuguma rabbii isinitti nama dubartii wayii jira biyya keessaa wannoo qabdii maaloo qabdi ishii fuudhinaan jedhan aniin jedheen otoo miliyeenarii kaawwannoo miti pirezidaantii biyya sanii otoo fuudhinaan jedhan hin fuudhu. An nama ofii kiyyaa jaaladhe malee an maallaqa hin barbaadu an jireenya hin barbaadu. Waan an qabutti gammadee soofaa tanarra gammachuudhaan taa'uun barbaada malee soofaa tanarra beektee of jibbaa of sodaachaa taa'uu hin barbaadu. Zac jedhee irratti lafa dha'uu hin barbaadu. Kanaafuu maallaqa ishiitiifis akka beektee ani ishiin jaalanne ani bakka dhaabbatuma ishii kana natti tole. Sini galee so kanaafi qarshiin boru dhufaa qarshiin immoo kaajullee hin badaa wanni sinitti dhaabu ijoollee teenya of ta'aadha dhiira qarshiidha jedhee sin barbaadus jalan deeminaadha. Walisin sobeena namni birriif jedhee si jaalatu diina namni sun beeki. Maaliif qarshiin ati badhaatuun anaaf qarshii miti ilaali daa'imman caalti. Qarshii maal akkamittan qarshii ishiidhaan madaalchisan. Akkamittan waan beekee ani har'a amma kana dhaqee daqiiqaa 5 jidduu keessatti miliyoona balleessee dhufu ishii wajjin wal madaalchisa rabbeedhaati. Haaw qarshiin rakkoo irraa nama oolcha. Ammoo ishii caalu. So kanaaf haadha manaa yeroo koppiliin godhaa kaayee sheer godhaa. Bilbila qiyaamu. Koppiliin godhaa. Kanaaf yeroo ani ishii jaaladhu jechuudha. Jaalalli kiyya jaalala hirkatoo miti. Kan maallaqa irratti hirkate miti. Kan beektee silxaana yookaan aangoo irratti hirkate miti. Jaalala uumummaa, jaalala oromummaa, jaalala oromummaa ishii, sabboonummaa ishii kanan ishii jaaladheef tokko kana. Wanni guddaan qabxii guddaan sabboontu dhabaqa. Waa'ee Oromoo irratti asiif achi hin qabdu. Achi na qabeef as na qabiin beektu. So kanaafuu yoo dhaabbata qabaattan hin milkooftu. Yoo mul'ata qabaattan hin milkooftu. TikTok irratti gabbaatanii sirbitanii fi miti. Sirbi keessan kana duuba maaltu jira? Sini galee gammachuu maaliif jira gadda maaliif jira? Namoota isin wajjin hin haasabdan dhiirallee hin tuffatina. Sini galee hin tuffatina yeroon sin hin jedhu dhiirri hojjetee waa argachuu of jijjiiruu ni danda'a. Dhiirri hojjetee waa argachuu of jijjiiruu. Ammoo bakka maleetti hin kufina. Dhiirri akkamitti isinitti fakkaate? Dhiirri isiniif ani akka kiyyaatitti dhiira eenyummaa isaa beeku. Abbaaf haadharraa dhalate beeku. Namni abbaan fedhe kan miidiyaa kana gubbaarra jiru amma hin beekna. Ijoollee baay'ee warra baay'ee hin beekna. Fafakkeessitoota. Kanaafuu jaalalli torban tokko jaalala torban lama an nama baay'een beeka nama Afrikaa keessatti dubartii Oromoo irraa ilmoo argatee ilmoo isaallee hin barbaadu jedhee gariin biyyatti dhaqee ijoollee 3 ijoollee 2 irraa dhalee biyya Awurooppaatii dhufe gaafa jedhan dhaqanii nama meeqa wandoo godhan. So akkasii miti jaalalli. Jaalala jechuun waa maallaqaa olii sini galee jaalala jechuun aangoo olii badhaatuun jiraattuu bara baraatti. Umurii kiyya guutuun jedheen dhumarratti. Umurii kiyya guutuu ka hafe kan rabbi naa kenne sii kenneen jedheen. Sini galee umuriin kiyya keeti kana booda. Kana booda situ itti fayyadama. Tolchitee itti fayyadamtee balleessitee itti fayyadamtee of gaafadhu. Bakka ani umurii kiyya sii kenne jireenya kana booda jiraadhu sii kennee jira. Obboleettii tokkotu akkas jedhee seenaa tokko naa barreesse. Viidiyoo kana koppii linkii sheer duwitii naaf gochuu hin irraanfatina. Yaada keessan immoo yaada gaarii koomentii jala naaf ka'a. Obboleettiin kun akka carraa seentee dubbifachuu dandeessi waan ta'eef akkasitti naa barreessite karaa inbox naaf keesse. Nagaa Waaqayyoo siif haa baay'atu Dibooko akkam naan jettee erga nagaa gaafatteen boodatti Dibooko waa'ee koo isarraa jalqabeen eessatti moo xumura maal jedhee simuu sitti bu'uu danda'a.
Dibooko ani biyya abbaa koo ergan ba'e yookiin biyya ormaa hagan jiraachuu qabaadde waggaa 14 guuteera. Ani waggaa 4 beeruutiin hin hojjedhe. Waggaa 10 immoo Dubaay keessan jira. Hanga har'aatti mana xalabaan hojjedha. Guyyaa tokko akka namaatti gabbee bashannanee guyyaa tokko nyaata gaarii nyaadhee uffata gaarii uffadhee hin beeku. Jireenya siqaayii. Jireenya siqaayii yoon jedhu sii gala miti. Jireenya siqaayiin jiraachaa jira. Dibooko waggaa 14 biyya ormaa hojjedhe kun ammoo waggaa 15ffaa kiyya jammaruufame. Garuu gara biyya kootii nan gala jedhee gaafan yaadu madaa baay'ee akkasuma immoo wanta gara biyya kootii akka hin deemne na godhe baay'een qaba. Dibooko mee yaada kiyya kana dubbisiitii namni akka kootii jira laata? Miidiyaa kee ofii keetii fayyadamtu yookiin immoo itti dhaloonni yaada namaaf kenna jettee yaaddu irratti sheer naa godhi. Seenaan kun taratti miti yookiin immoo oduu durii miti. Jireenya koo keessaan waan tokko siif qooda. Dubbatamee dhuma osoo hin taane waan tokko irraa siin jedha. Dibooko ergan biyyaa ba'e waggaa 14 jedhee sitti meera. Amma 15ffaa eegaluufan jira. Biyya ormaa keessa osoo jiraadhuun haadha koo dhabe. Osoo waa'ee haadha kootii taa'ee boo'uun obboleechi koo sitti dabalame. Haadha tokkoof obboleessa koo dhabe. Haadha koof obboleessa koo dhabee galee awwaala isaan irra naabbanne. Biyyuma ormaan jiraadha. Jaraa koo maradhee gizee namni nattaasee sobee seeqqadhee yeroo dhossaa kootti immoo imimmaan koo dhugaa. Dibooko harmee koo aga duutee amma waggaa 4. Obboleechi koo immoo waggaa 2 guuteera. Kan naafani nama lamaadha. Isaan lamaaniifuu garuu hin taane warra du'aniif maaf bu'aa? Dibooko mana adaama irratti ijaarradhee abbaan koo qubanan qabu waan ta'eef karaa namaatiin namni na gargaaree mana naa bitan turan. Bakki isaanitti mana naa bitan immoo narraa haa baatu jechuu tokko beektaati. Narraa haa baatu jedhanii karaa gubbaadhaa yookiin lafa mangistii gubbaadhaa mana naa bitan. Manichi isaan naa bitan sun kaartaa pilaanii qabu ture. Anaan garuu bicaa kaardii qabanaan jedhan turan. Erga diigamee natti himanii malee. Gaafa isaan naa bitanii ji'a 7 ji'a 8 booda mangistiin dhufee manicha sana diige. Manattis lafattis birriittis humna koottis namni hunduma isaa dhabee garaa koo muradheen taa'e. Dibooko ani namaafis hin taane ofiifis hin taane abaarsa eenyutu na qaqqabee laataa jedheen yeroo hunduma bu'a. Dibooko waggaa 14 hojjedhee har'a waan kaardiidhaan guuttadhu hin qabu. Obboloonni koo lamaan immoo harmeen kun dhiistee deemte tokkicha jaalattu keessaa fudhattee siif immoo lamatu mala jettee anaaf dhiistee deemte suni tokko mana namaatti biddeena toshiiti tokko immoo mana namaatti horii eega. Dibooko ni jiruudha jettee yaaddaati. Maaloo mee Dibooko anaan maallaan jetta? Rabbi kuni nama baay'ee hin ajjeesa. Nama baay'ee du'aan isa fudhata. Ana garuu jireenyis, duunis, namnis, haallis na irraanfateedha. Nama waan hundumaan gatame gaafa jedhamee dhageessee beektaa Diboo? Ani nama waan hundumaan gatameedha. Jireenyi kiyya hundumti isaa duwwaadha. Waggaa 14 hojjedhee birriitti namni birrii hin qabu. Harmee koo galeen awwaallanne awwaalcha ishii lafa ishiitti awwaallamte hin argine. Gaafa obboleessi koo duullee dhageera hin nageenye isiin hin jedhu garuu hin galle. Obboloonni kiyyaas mana namaa akka hojjetan nan beeka garuu gargaaruu hin dandeenye. Diboomee maallaan jetta? Ani garuu waan lama murteesseera. Hordoftoota keetiif qoodi. Yaada isaanii seeneen dubbisa. Yaada nama ittiin na jajjabeessuun barbaada. Amma yeroo kana keessatti ani karaa sirriirra hin jiru waan ta'eef amantii kootti nama jabduun ture. Garuu warra amantii kootti nama dadhabduudha. Macaafa koo yookiin kitaaba koo amantii dubbisuu dhiisee haganii shaanxaa kiyyatti galchee lukaa'e. Waggaa 6 xumureera. Jiraayyuu ilaata jedhee yaada gaafa. Kadhadhees hin beeku. Amantiis hin qabu. Humaa waan hin beeku tokkoyyuu hin qabu. Dibooko harki kiyya qullaa kiisiin kiyya qullaadha gaafa siin jedhu waa baay'ee isaa laaleetiin inni damooza kana ji'a kana yoo fudhadhe maaliin hin godha laata jedhee yaada. Garuu humaan hin hojjedhu namaafis hin kennu. Sababni isaa maaliif yoo jette jireenya kiyya duwwaadha waan ta'eef haadha dhabuu jechuun ammamaa ganama hubu nama haadha dhabee beeka. Obboleessa tokkicha immoo ishiin naa dhiistee deemte isumaan qaba jedhee isatti rarra'uyyuu deebistee narraa fudhatte haati kiyyallee nagante. Haati kiyyaa garaa natti jabaatte ormi garaa naa laafa Diboo. Yaada keenaaf qoodi waan naan jettu naan jedhi. Ani garuu waan lama murteesseera. Tokko biyya abbaa kootii galee qoricha dhugee ajjeesuu. Lammaffaa asuma fooqii kanarraa of gad darbee reefi koo gara biyya koo akka galu. Gaafa sanis immoo obboloota tiyya lamaan hafte sun immoo maal ta'u? Haadha dhaban obboleecha dhaban anaa hoo dhaban immoo maal ta'u jedhee yaada. Bamaanninyaa Dibooko kanarra yaada keessatti hin baay'isu. Atis hojii qabda waan ta'eef yeroo dubbistu hin qabdu. Dibooko mee yaada kiyya kana
karaa sooshaal miidiyaa kee yookiin karaa tiktokii keetiin naaf qoodi. Namni akka kootti siqaayee argee jira laata? Namni akka kootti garaasaa madaa jira laata? Namni akka kootti biyya ormaa taa'ee nama lama awwaalee jira laata? Namni akka kootti waggaa dheeraa hojjetee birrii tokko hin qabne jira laata? Shamarran biyya alaa shaamadha kan jedhan suni inni suni sirrii miti. Shamarran biyya alaa shaamadhaa gadi jedhanii moggaasuu fi qabu. Dibooko namni akka kootii kun jira laata? Mee yaada kiyya kana naaf qoodi. Yaada qabdus immoo na gorsi. Lakkoofsa kiyya kunoo isa gajjallaa siif ka'e kanaadha. Isa kanaan na dubbisi. Waan hunduma isaa fayyadama. Iimoos wasaabbis nan qaba waan an ta'eef. Lakkoofsa koo garuu miidiyaa irraan kaa'in. Dibooko baay'ee si jaaladha. Sin kabaja. Waan ati naan jettu immoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo hunduma deddeebi'ee silkiin yoo waame situ naa dawwali jedhee silkii kaasaa ture. Ergasii barreessee harri guyyaa arfaffaadha. Dibooko ergasii barreessee ergasiifan barreessa jedhee harri guyyaa arfaffaadha. Dibooko garuu yaadeen ture si barreessuu moo nan sodaadhe simmiidhaa laata jedheetinan simmiidhaa laata jedheetinan Dibooko yaada keenaaf qoodi baay'ee si jaaladha si kabaja. Anis baay'ee si jaaladha haadhoo koo akka carraasiin na dhaggeeffatta yoo ta'e obboleettiin kun yaada akkasittu isiniif qooddeerti. Yaada ishii kana gaafan dubbisu baay'ee natti dhagahame baay'een gaddaa ture. Waggaa 14 hojjetanii birrii tokko hin qaban gaafa jedhamu namatti dhagahama. Waggaa 14 hojjechuu miti waggaa tokko hojjettee gaafa birrii hin qabdu ta'e baay'ee isaatti dhagahama. Sababni isaa waa lama dhabdaa humna kee dhabdaa birrii kee dhabdaa baay'uma isaan ulfaatadha. Warri akkas mana ijaartanii manni keessan isin jalaa diigame gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Baay'uma isaa kabbaadidha. Mana ijaaruu jechuun kan kaatee beekuutu hamma kaatichi nama beekadha miti Oromoon. Gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Namni immoo biyya ormaa teessanii haadha dhabdanii abbaa dhabdan obboleessa dhabdanii ammallee irra deebi'een jedha gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Yaada ishii kanaan humaa jechuun hin barbaadu ani. Sababbiin isaa humaa jechuun jedhuun hin qabu waan hin ta'eef yaada keessan koomentii jala kaafii ani immoo galeen koomentii keessan dubbisa. Ishiinis immoo akkasuma koomentii keessan akka dubbistu abdiin qaba. Eebbifamaa warroonni yaada akkanaa kana qabdanii karaa keessan hin booskinaa guddaa. Uumaa isin gochuu yoo hin dadhabe isin gorsuu hin danda'a. Sin caalan beeka osoo hin taane immoo isin gajjallaan beeka. Eebbifamaa.